Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan Qiddoo YouTube subscribe like gochuun na jajjabeessaa isiniin jechuun jaaladha hordoftoota koo baay'een sin jaaladha asumaanis jechuudha. Egaa Daaniin mucayyoo biraa akka fuudhee ishinis ulfa akka taate dubbachaa jiru jechuudha. Haa ta'uyyuu malees immoo irraa beekamaa jira jechuudha. Mucayyoon amma maal jetti waan natti bareede wayitu jira kana dura nyaata hojjattee tsiggeen fiddeetu jirti isa kanaafiyyuu akka ishiin naaf hojjattee naaf laattuun barbaada akkasumas immoo wanti nanawwee mucaa kootti foolii ta'ee akka hin hafneef yoo jettu dubbatteetu jirti jechuudha. Amma fakkeenyaaf jechuudha Daanii tsiggeen si jaalatteetu turte jechuudha. Garuu yeroo akkatti gadi bu'ame akkas jechuun hin qaba tsiggeedhaan ishiin sin jettee sin mari'attee dhuftu akkamittiin sammuun keessi fide akka kootti jechuudha. Hojii yoo ta'e jechuudha. Maaliif jaalala jechuun in ulfaata jaalatanii immoo yoo argatan malee yoo dhaban keessattuu waan baay'ee namaatu miidhama waan ta'eef jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa akka ishiin jettutti nyaachuun qabaa ufteenaaf hojjechuu qabdi yoo baay'isa ta'e itti fuftii kan jedhu dubbattee turte. Kana gidduutti garuu meerii yeroo ishiin dhuftutti bakka waliif hin galle wal daddarbatu wala a'uu bakka amana miti jechuudha. Egaa sana keessatti ani yeroo darbe baay'ee na dallansiistee jirta. Garuu immoo hiriyummaa keenyaa jedheen iddoo kanatti argameettee mucayyoonis immoo maalidha nagaa ishiin jettu dhahuyyuu barbaade jechuudha. Egaa har'a kanan si barbaadeef meerii waan tokko akkanii tsiggee gaafadhuudha. Atis immoo akka taasisi jettuunidha kan hin barbaadu gaafa inni jedhuuni eshi maalidha jetteeni. Kana dura akkasuma nyaata ishiin hojjattee nuuf fiddee nyaattee turte. Ammas immoo natti bareede na barbaachise jettee. Ani immoo mucaa kootiif jedhee waan baay'ee ta'uu nan barbaada waan ta'eef tsiggeen dhuftee nyaata akka nuuf qopheessitu shiidhaaf yoommoo waan ta'es immoo akka ishiin itti fuftu jette jechuudha. Akkamittiin akkas jechuu dandeesse? Tsiggeen waan baay'ee nama waliin dabarsitanidha. Nutis immoo waan baay'ee warra waliin dabarsinedha. Akkamittiin kun yaadamuu danda'eera? Amma barbaadeyyuu ulfooftu gisee kumaatamayyuu yoo ulfooftetti ta'e akkamittidha maalidha yoo seera qabachiiftee yoo safuu beekte jettee isheenillee meeriin illee lolaatoo turte jechuudha. Egaa sababuma meeriitidhaan jechuudha kun hundumtuu kan dhufee tsiggee fi Daaniin adda bahaniitoo afanii jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi tsiggeen nama gaddisiisti jechuudha. Tsiggeen hin dubbatti malee yaada ishee keessatti homaa nama hin beekne fakkaatti jechuudha. Ta'uu hin qabu akkanattiin kana jettanii sammuun kee akkamitti si yaada ati daa'ima ta'uu kee har'an si argee bakka jetteen jechuudha. Maal rakkoo qabaa ati dubartii miti akka dubartiitti yaadii minaamina jedheeni jechuudha. Yootuma akkasittiin ani jedhan egaa tsiggeen hin dhufte jechuudha. Tsiggeen gaafa dhuftu yeroo darbeedhaa fi dhiifama nagaafattu yoo ta'eera ta'e homaa rakkoo hin qabu dhiifama siniif godheeras yookiin immoo saatii kanatti saatiin dhiifatamaa miti jetteen jechuudha. Isa miti jettee meeriin itti mi bakka Daanii yennaani anatu itti ma ittiin tallishiin suni anatu wanticha barbaade waan ta'eef anatu itti muu qaba jetti jechuudha. Kana gidduutti lakki anatu itti muu qaba Daaniin jechuudha. Ani iddoo kanatti kan si argamaa jiruuf Daanii si'iif jedheenanii wanta waliin dabarsinee fi yaadatti keessa jirtu waan an beekuufidha. Maa inni bakka natti muu qabda akka natti himtuu fi hawweetoo jira fe'eetoo jira yennaan afaan keessa qaqqabatan jechuudha. Inni sana booddee akkati nyaata qopheessituuf kan ishiin barbaaddu nyaata kee feeteetoo jirti. Mucaa kootiif jedheemmoo wanti nan hin goone immoo tokkollee hin jiru jedhe jechuudha. Innaa akka kanatti ashqabbatu yookiin immoo warri ol fuudhanii gadi fuudhanii maal jedhanii jaalalli isaanis xiqqoo waliin jiraachuun isaanis xiqqoodha jechuudha. Amma gaa'illi akkattiidhaan cimalilliq jedhanii miti jechuudha. Innaa mucittiin akkasumattiin iyyuu hin beekamte jechuudha. Yeroo baay'ee jechuudha viidiyoo wal fakkaataa ta'ee fi dubbii wal fakkaataa ta'e dubbatti waan ta'eef jechuudha. Akkamittiin jette kaa tsiggeen akkamittiin na tuffatte maalitti na tilmaamte ani
akkamittiin sarratanya naaf ta'inaan jetta akkamittiin nyaata naaf qopheessi jetta awwitu dhiiftee waan barbaadde awwitu kajeeluu dhiistee waan barbaadde kajeeltu anaaf iddoo kana qabdaay lafa kana qabdaay jettee bakka baay'ee tokko lolte jechuudha yeroo kanatti bakka akkamittiidhaan yennaan maal rakkoo qaba yoo naaf qopheessite fedheera waan ta'eef oma rakkoo tokko hin qabu jettee jechuudha kana duwwaayyuu osoo hin taanes yoo ishiin wanni jettee achumaan nuufuu qabdi jettee dubbatteettee jechuudha. Namittiin jettee baay'ee tokko lolte jechuudha. Sadhu gaafanayyuu natti dhagahame jechuudha yeroo ishiin akkas wanni jettu jechuudha. Tokkoffaa nama jaallatu tokko dhabdee yeroo immoo amilee kanaan immoo tuqamtu baay'ee ulfaata jechuudha. Sana booda bakka osuma akkasittidhaan wanni jedhanu haartuu maal jettu biraa deemanii yeroo ishiin achi biraa deemtu tsiggeenis sarratanyaa kiyya taati akkasuma maannate meeriinis sarratanyaa kiyya ni taata jetteeni akkamitti akkasitti haasa'uu dandeessa akkamittiin akkasitti dubbachuu dandeessa jedhee immoo inni immoo ishitti haasa'aa ture jechuudha daaniini. Isaantu barbaade isaantu jaalatee akkasumas immoo meeriini waan hundumayyuu ulfeessite yookiin immoo guddiste isa kana jette jechuudha. Ajaa'iba waan baay'eetu jira siniin jedha. Inni biraa immoo Eelushaa nama baay'ee jaaladhu jechuudha. Eeluun yeroo darbe keessa wanta ture argitaniittu mucayyoon ishiin yaabi jaalatee jira yookiin immoo jaalallee kuduraatii jedhu inni anaan nan jaalatu anaan nan fedhu anaanii natti fayyadame atis immoo tursiistuudha jettanii namoonni baay'een komentii naa barreessitanii kanaaf iyyuu baay'eedhaan Eeluudhaan jaalataa ani waggaa 2 wajjiniin ture qalabatiin naa godhe tokkollee hin jiru isa kanaaf iyyuu Eeluudhaan itti himuun qaba bakka garuu itti himuuf yeroo jedhetti na dhaggeeffachuu hin dandeenye har'a garuu dirqamadha jettee walitti saawwaamte hunduma isaanii jechuudha. Sana gidduutti egaa Luuliidhaan gaafa isheen mari'attu Luuliin har'ani Eelus waamira yaabis hin dhufaa kanaaf iyyuu anaan nan jaalatu ishiidhaan baay'ee jaalata iddoo guddaa qabaa fi jennaan waan yaadamnedha bakka waan baay'eedha ishiin inni immoo ishiin ulfaara jennaan gara ishii dhufe inni mucaa ishiin jennaan dhufe malee jaalala Eeluu hin qabu Eeluun immoo miidhamuu qabdu kana caala gaafa hin jedhu jechuudha. Bakka yaada gaariidha dhiisii kana yaaduun keeyyuu baay'ee gaariidha jedheen jechuudha kan biraas jira kanii Luul faana dhufe waan ta'eef jechuudha raamsaanii kan ta'e gidduu kanatti immoo yaabin dhufe jechuudha yaabidhaanis akkasuma jedhaniini kan ishiin jechaa jirtu dhiifamna haa ta'u walitti araaramtanii akka Eeluu faana ati jiraattu kan ishiin barbaaddu wanta ishii gidduu jirus immoo dubbatteetoo jirti himteetoo jirti anaan nan jaalatu jetteetoo innaani kana yaadu keetiidhaa fi baay'ee galatoomi garuu immoo wanti ija kootiin argaa ture maalidha jedhee Luul gaafannaa Luuliin homaa tokko yoo miti maalidha wanti ati argite sana hundumaaf iyyuu dhiifama ati dhugumaadhaan Eeluudhaan hin jaalatta taanaani gatii jaalalaa waan baay'eetu nama kaffalchiisa ati garuu akkas miti daa'imaaf gara ishiitti waan deebite fakkaata ani dhugumaadhaan gufuu isinitti ta'e rakkoo isinitti ta'eera taanaani ani gidduu keessanidha nan baha ji'a tokkos haa ta'u torbaan lamas haa ta'u meerroo achi siqeen sini ilaalaa jedheen jechuudha. Kana gidduutti nagaan hin bu'a jedhanii osuma jedhanu egaayii Eelushaanii hin dhufte jechuudha yeroo ishiin dhuftutti dubbi keessa gallaan dubbi keessa miti garuu jalqaba irratti maaliif akkana waamtan naa ifa godha jennaani ani Eeluu dhiifama si gaafachuun barbaada isa ta'aa ture hundumaaf iyyuu akkana isa gargaaruudhaaf kan inni biyya keessanitti sarba mincitti na waame malee anaan nan jaalatu si'idhaan si jaalata isa ta'e hundumaaf dhiifama jennaan ishiin dhiifama gootee fi isattu si fide waan ta'eef jettee jechuudha garuu isa faana uma tokkoyyuu walirraa hin qabnu kanaa booddee ani isaan argachuudhaaf jedhee aarsaa guddaan kaffalee kaniin garaatti baadheera jedhee isa kanaafidha inni immoo na amanuu hin dandeenye na dhaggeeffachuu hin dandeenye yoo jettu jechuudha dubbattee isa kana osoo hin taane ilaalee ani achumatti dubbicha dubbattee jechuudha in kutte biraa deemtee isaan sun garuu edda walitti deebi'anii Luulii fi yaabi dhiifama wal gaafataniitu jiru jechuudha isa kana siniin jechuuni
jaaladha ammaani kan hin jedhu heeluudhaaf gorsa nan laadhu heeluu si bochise miti akkasumas illee jechuudha waan baay'eetu ta'ee jechuudha beekna waan ta'eef jireenya dubartii keessatti jechuudha isa kanaafiyyuu hanga si bochise hanga waan ati hin barbaanne gatii si kaffalchiise gatii kaffalchiisa waan sin jedhe daftee ifama hin jedhin jechuudha dhiirri amala isaa keessaa jechuudha dubar al tokko balleessee gizee tokkoffaa yoo ifama gaafatee ifama gooteef ammas yeroo lammataa akkasuma balleessee ifama yoo gooteef ta'e daftee tuma dhiiste bira darbitoo ta'e inni boruu jechuudha achuma keessa deebi'ee jechuudha dhoqqeedhuma isaa bukeessa jechuudha kanaafiyyuu isuma dhugaa ta'eedhaanii bakka seeraan gatii baasee akka inni ifama si gaafatu gochuu qabda jechuudha dhugaan siin jedhe maaliif dubartiin eenyu gadiyyuu miti dhiiraa gadi miti jechuudha akkasumas immoo yeroo baay'ee jechuudha dhiironni qabeenya qaban dubartiidhaaf gaa'ila hin ta'an abadan gaa'illi isaanii jireenyi isaanii dhalli isaanii hundinuu maalidha isinitti fakkaate qabeenya isaaniiti jechuudha waan hundumayyuu immoo waan gochuu danda'anii fi kennaa bitanii waan kennuufii danda'anii fi kennicha hin gammachiisa waan ta'e jedhanii fi qabeenya isaanii irratti waan hirkatanii fi jaalalaan hin agarsiisanii jechuudha dubartiin immoo isa kanatti kan barbaadu jechuudha jaalala isarraa maddu jaalala qulqulluu barbaadde malee kennaa maallaqaan dhufu miti jechuudha an akka kootte jechuudha maaliif jennaani hiyyeessota baay'ee jechuudha uumaa tokko kan hin qabne akaawwiin mana isaanii kan hin jirre akkatti isaan jireenya waliin jiraatanii argaa jirra waan ta'eef jechuudha isa kana siin jechuun jaalala gugguufsisi jilbeeffachiisiti daaddaa adeemu anasiin jedhe adeemu daaddaa yoo akkas ta'e malee hin ta'u jechuudha inni adeemu jechuudha abbaan qabeenyaa waaqayyoodha lafa kanarratti jechuudha ilma namaa miti jechuudha indi fixeensa ganamaati boru ganama goguu danda'a baduu danda'a kallattiilee garaagaraadhaan qabeenya irratti hundaa'uun sirrii miti kanaafiyyuu qabeenyi dhala namaa ta'uu qaba qabeenyi nama tokkoof namadha akkana nama nutti jechuudha isa kana siin jechuun jaaladha egaa Qiddushaa YouTube subscribe siin jechuun jaaladha warri si jibbinaa sin barbaannu waa'ee nama haasoftaa takka immoo inni kaan immoo waa'ee kee warri jettanii jechuudha namni nama jibbamaadha siniin jedheetoo jira jechuudha kanaafiyyuu amma danda'amatetti na jabeessuuf sin barbaachisa siniin jedha innaa dammoo gooftaan koo sinaa eebbisu waan